Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii koo odeeffannoowwan har'aatiin isinitti himaa hanga xumuraatti akka ana waliin turtaniif kabajaan isin afeera. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii mana maree birmadummaa Riippaabilika Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi gila isaaniin durfamu waliin har'a mari'ataniiru Finfinneetti. Gilli Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu har'a Finfinnee kan gale. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Booleetti argamuudhaan simannaa ho'aa taasisaniiru fi hooggantoonni kanneen dhimmoota waqtawaa irratti mari'achuu odeeffannoon waajjira muummicha ministeeraarraa argame mul'iseera. Gaaffiin karra galaanaa Itoophiyaa filannoo osoo hin taane dhimma birmadummaa ta'uu ministeerri geejjibaa fi loojistiksii beeksiseera. Dandeettii loojistiksii Itoophiyaa guddisuu fi rakkoo buufataa waaraan furuudhaaf dhimmi karra galaanaa dhimma bu'uuraa ta'uun himameera. Gaaffiin karra galaanaa Itoophiyaa yeroo ammaa dhiyeessaa jirtu rakkoo kana waaraan furuudhaaf kan dandeessisu ta'uu ministeera deetaan ministeerichaa Dheengee Boruu himaniiru. Karra galaanaa dhabuun guddina dinagdee biyyaa dhibbeentaan 20 duubatti kan harkisu ta'us himaniiru. Gaaffiin kun gaaffii guddina dinagdee waliigalaa Itoophiyaa dhibbeentaan 25 hanga 30 dabaluu danda'a. Gaaffii bu'uuraa ta'uusaas himan. Kaffaltiin tajaajila buufataa waggaa waggaadhaan dabalaa dhufuu isaatiin dhiibbaa olaanaa dhaqqabsiisaa akka jirus himuu isaanii kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Itoophiyaan bara darbee qofa tajaajila buufataatiif doolaara biiliyoona 1 fi miiliyoona 600 ol baasii taasisuu himaniiru. Kanaaf gaaffiin karra galaanaa Itoophiyaa filannoo osoo hin taane dhimma birmadummaa ta'uu hubatamuu qaba jedhan obbo Dheengee Boruu. Jilli itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaatiin durfame sassaabbii misooma ruuzii godina Jimmaatti jalqabsiiseera. Godina Jimmaatti barana ruuzii lafa hektaara 200,000 fi 35,000 ol irratti misoomee sassaabuun eegalameera. Sassaabbiin kunis bakka itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa kilaastara magaalota Oromiyaa obbo Masfin Malaakuu akkasumas immoo hooggantoonni mootummaa federaalaa kan naannoo fi godina Jimmaa argamanitti aanaa Shabee Sombootti makaanaayizdiidhaan eegalamuusaa odeeffannoon biiroo qonna Oromiyaa irraa argame mul'iseera. Barana kabaja guyyaa farra malaammaltummaa 20ffaa cinatti hojiin qabeenya hooggantootaa galmeessuu kan gaggeeffamu ta'uun himameera. Koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalaa kabaja guyyaa farra malaammaltummaa baranaa ilaalchisuudhaan har'a ibsa kenneera. Guyyaan farra malaammaltummaa 20ffaan mata duree diina waloo keenya kan ta'e malaammaltummaa gamtaan itti qabsoofnu jedhuun sadaata tokkoo hanga 25 bara 2016 ni kabajama. Malaammaltummaan akka biyyaattis ta'ee akka addunyaatti babal'achuudhaan bulchiinsaa fi guddina biyyaa daran miidhaa akka jiru ibsa kenname kanarratti himameera. Malaammaltummaa qolachuudhaaf mootummaan jijjiiramaa fi hojiilee seera fooyyessuu raawwachuun tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa akka jirus eerameera. Dhumarratti carraaqqii naannoo Amaaraatti nagaan akka bu'uuf taasifamaa jiruun hanga ammaatti jiraattonni magaalaa Bahar Daar lakkoofsaan 14,000tti dhiyaatan marii nagaatti akka hirmaatan himameera. Odeeffannoon waajjira bulchiinsa magaalaa Bahar Daar irraa argame akka mul'isetti jiraattonni gandoota magaalaa Bahar Daar 27 fi qaxaanaawwan 128 keessaa walitti baba'an dhimma nagaa fi tasgabbii irratti mari'ataniiru. Akkaatuma kanaan hanga ammaatti jiraattoti magaalaa Bahar Daar 13,700 caalan marii nagaa fi tasgabbiitti hirmaachisuun danda'ameera. Lakkoofsi jiraattotaa kun seenaa keessatti kan jalqabaa akka ta'ee fi waltajjiiwwan marii nagaa irratti qaamoleen hawaasaa garaagaraa akka hirmaatan odeeffannoon bulchiinsa magaalaa Bahar Daar irraa argame mul'iseera. Marii kanaan abbaan nagaa hawaasa guutuu akka ta'e fudhachuudhaan nagaa fi tasgabbii amantiisaa taasisuuf waliin hojjechuuf irratti walii galameera. Hawaasni magaalaa Bahar Daar mootummaa maddii hiriiruudhaan waardiyaa nagaa ta'e akka socho'u
waltajjiiwwan marii gaggeeffaman irratti akka mirkanaa'ee eerameera. Hanga dhumaatti na waliin turuun waan nu hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Odeeffannoon kun namoota kanneen biroos akka dhaqqabuu danda'uuf subscribe godhaa, likes godhaa akkasumas yaadas kennuu ni dandeessu. Fayyaa ta'aa, nagaatti.